Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan obboleeyyanki alhamdulillah galani rabbi haa ga'uuti. Hayyeegaa har'a sim kardiin keessa maaliif yeroo hunda yeroo isin kaardii itti shaantan sinjalaa nyaata. Shari'amti fedhe irraa haa ta'u maaliif sinjalaa nyaata? Sababaan sinjalaa nyaatuuf maaliif? Yoo isin ofirraa hiittanis yoo isin waan hundumaa istiraaka hunda ofirraa ilgaa gootanis maaliif sinjalaa nyaata? Yoo waan hunda ofirraa hiittan sababaan sinjalaa nyaatuuf maaliif? Maalif kardiin keessa sharaa keessan teenya sababaan inni keessan teenyeefu har'a siin agarsiisa waan isin irraa of eeguu qabdan siniif qabadhee dhufeen jira naa waliin tura. Hayyeegaa obboleeyyanki gara barumsichaatti darbuudhaaf turtee like subscribe share godhuu hin dagatinaa. Baansunis kana Abbi jara afran mul'atu kana fakkeenyaaf sin agarsiisuuf hin buuse yeroo sin laaltan barreeffama isaaniidha hojiin isaanii garagara garuu keessa yoo sheenne haaluma tokko nutti fida isaan maal namatti hin shawwadanii birrii namarraa nyaatuuf fakkeenyaaf yeroo sin laaltan hojiin isaadha kun yoo namni waasitti erga dilee sirraa godhe jaa inni kunoo kun immoo likooshinii laayiviidha jaa kun immoo sibiila barbaaduudhaaf wanta garagaraa lafa keessa barbaaduudhaaf jaa haaluma argaa jirtan kanaan hojiin isaanii garagara garuu keessaa yoo sheenne tokkuma fakkeenyaaf tokkuma isheenee sin agarsiisuuf viidiyoo isinitti dhiyeessu kana yeroo sheennu maal nu gaafata lakkoonsa qofa nu gaafata yeroo lakkoonsa keenya itti nanne kaardii nurraa fudhata yoo keessaa illee qabaatu dhabne gaafatti galchine nu jalaa nyaata fakkeenyaaf namoonni garagaraa maaliif kaardii nu jalaa nyaatti shari'aan zeeni shari'aan sawaaja warra waan akkanaatti guutee jecha eessaa dhufammoo aappii kun eessaa dhufuu danda'a odoo isin seerchi gootanii buufatuu hin taane biyeessa gargaraatti isinitti dhufaa jecha amma kun asitti akkuma argaa jirtan halaalaa 66 fudhata yeroo isin itti shaantan hunda ni fudhata jecha arma gadittis meeqa jaa asirratti akkuma argaa halaalaa ni agartanii kunoo kana keessaa isin maal sin godha fudhataatuma ol jecha abiyoo sheennes jara sanis yoo sheenne isaan kanas yoo sheenne fakkeenyaaf sanuma kunis waan biraa nutti fidu jecha ilaala haaluma sanii nutti fida ilaala kunis lakkoonsumatti galchinu yeroo lakkoonsa keenya itti galchine maal nutti fida yeroo hunda inuma nyaata kaardii nutti naqannu shari'aan kee maal ta'e kaardii nyaata sawaas ta'e zeenis ta'e lakkoonsi aappii kana fakkaatutti gale yeroo aappiin fedhe isin daawlood godhattanii haala amma mul'ataa jiru kanaan kunoo haala kanaan yoo isin gaafate lakkoonsa konkuma ittiin galchina abadan itti galchuun isinirraan eeggamu itti galchitanii jennaan yeroo sanis yoo keessaa qabaatan ni fudhata yoo keessaa qabaatu dhabdanis gaafa isin itti shaantan sin jalaa fudhata aappimti fedhe yeroo isin seentan haala kana isinitti fidee na inuma seenna wannin afran kana isin qabadee dhufeefu maaliif jara kana afran akka isin keessaadha gosa tokko ta'e alaan addaadha fahamtanii isinii galee jecha waan kanarraa of tissitaniif aappii yeroo isin seentan aappii fedhe biyeessa garagaraa tiktook irra isinii dhufaa feesbuukaan yuutuubiin wanti kanaa kun bari'ee ta'anii daawlood godhatan yeroo daawlood godhatan irratti lakkoonsa keessan galchaa isinii jira yeroo isin galchitan haala kanaan lakkoonsa isin gaafata lakkoonsaan booda immoo kaardii ni fudhata kan riyaala 5 fudhatu jira kan halaalaa fudhatu jira kan 10 fudhatu jira kan 20 fudhatu jira yeroo isin itti shaantan kaardiin keessan inuma jawwaal keessan keessa taa'uu hin danda'u yoo aappii haala kanaan isinitti dhufe gonkuma irraa of eega wanti kuni namoota jecha nama shawwadanii birrii nama galaafatan keessaa jarumti odoo fakkeenyaaf fakkii kan kana fakkaatu odoo hin taane keessaadhaa kan haala nama sin agarte kanaan isinitti fiduu jecha lakkoonsa haala kanaan sin gaafate fakkeenyaaf kunoo haala kanaan kan sin gaafate jecha ni agartan kunoo aappiin yeroo isin seentan haala kanaan lakkoonsa sin gaafate gonkuma waan sin miidhu malee waan faayidaa qabu miti amma yoo itti galche kaardii ni fudhata sami waa tokko adii qofa fida waa tokko waan faayidaa qabuuf fidu waan kanarraa of qusadhaa share subscribe godhuudhaan viidiyoo keenya akka deemu godhaa galatooma.